Akkuma dhala namaatti maaliif laallamuu dadhabne nuti? Kaleessa bar gaafa diinii islaamaa gadhaabuuf gaafa jedhan bar namni adda durummaan hanga Oromiyaa miidiyaa niitoorkiin kaasee hanga keelloon kaasee miidiyoota maraa bar warri gargaaree bakka kanaan ga'e ijoollee Suudi Arabiyaatii bar. Badiin keenya maaliin? Nutillee akkuma keessan dalagachuu biyyaa baane. Annee biyyaan baane. Garuu baay'een keessan forofaayilii mucaa waggaa 5 godhatanii marti keessan jechuudha. Isaan mootummaa qabanii bar. Mootummaan biyyoota ani bar namni biraan hin dhimne ka olomaayota keenyaan na dhibe malee maqaa eenyuunuu maqaa dha'uun barbaadu garuu mara keessan irraa yuu gaaffiin qaba mara keessan irraa yuu jechuudha ani du'a namaatti nama gammadu keessaa tokko miti garuu du'a mucaa sanii akka intala Oromoo tokkotti akka intala Islaamaa tokkotti akka namummaatti illee na dhagaamee jira garuu wanti isin beekuu qabdan lubbuu nama tokkootiif namoonni miiliyoonni gadi yaa'ee jechuudha kan keenya garuu miiliyoonaan dhumataa jiran mana hidhaa keessatti. Bara 2019 irraa kaasnee waama ijoollee kanaa haasa'aa jira waama ijoollee dhamtoota magaalaa Suudi Arabiyaa keessaa jechuudha. Hin qaanfattanii olomaayin keenya xiqquma ishiin qaanfattanii keessattuu warri gabbaatanii afaan Oromootiin waan haasoftan xiqquma hin qaanfattanii isin. Xiqquma ishii isinitti hin dhaga'amu nuti dhala namaatii miti. Moo amantiin Islaamaa ijoollee lubbuu namaa gargar qoodaatii keessaa dubbadhaa ka jedhe. Moo waan miidiyaa irratti ol ba'ee mootummaan biyya sanii waan dubbateef isin gabaasaa fi jirtan. Nama du'eef rahmata kadhatani. Tokko wal beekna warri forofaayilii godhatan. Warri sheekolii jedhamtan illee ani sheekolii irraa rakkoo hin qabu. Yoo olomaayin gabbaaniin dubbatiin haasaan kiyya har'aa warra biyya keessa jiraatan isaaniin illee ilaallataa jechuudha. Keessaaf keessattuu haadholiin biyya keessa jirtan, abbootiin biyya keessa jirtan, ijoollee Suudi Arabiyaa keessa jiraatan, ka as keessa dhumatan. Isinin barbaannu wanbadeedhaan nuu fixaa yoo ka jettan ta'e akka ijoollee yeroo darbe Yamanii irra abiddaan guban san akkasin nu haa guban. Erga jiraachuun keenya mana hidhaa keessatti isinit dhagaamuu dide. Erga dhumaatiin keenya isinit dhagaamuu dide. Ijoollee baatii jaatii barka Suudi Arabiyaa keessatti jibadee dhumataa jirtu. Dubartii ulfaatii barka dhiiga waliin fuudhamtee mana hidhaa keessatti saqaayyaa jirtu. Bakka biraatii miti bar. Afaan keenya dubbatanii bar. Badii tokko hin qabnu. Ka biyyaa baaneef dalagachuufi malee. Badii ka biraan qabnu. Acabcaabota warra olomaayitii fi abbootii gadaa warra abbaa garaa warra garaan jiraattan. Bakka qilleensi buubbisetti deemtan dhugaarra dhaabbadhaa waa murteessaa. Hin qaanfattanii xiqquma ishee isinitti hin dhaga'amu nuti dhala namaatii miti barkuu buzii tokkittii kadhataa jirraa bar jaarraa 21 keessatti jaarraa 21 keessatti kuubuzii kadhataa jirra nuti bara dhalli namaa suufa uffatee deemutti ijoolleen keenya peestaalii uffatanii deeman Suudi Arabiyaan bar biyya nyaatatti nyaatanii itti quufanii itti gadi jigsan sanii bar anillee nama Suudi Arabiyaa keessa jiraataa jiru tokko keessaa tokko. Beeka akkam akka taate jechuudha. Hin qaanfattanii xiqquma ishii yuutuubii fi maalirra gadi yaatanii yeroo waa'ee mucaa waggaa 5 dubbattan kan keenya ijoollee miiliyoonaan dhumataa jiran mana hidhaa keessatti. Dubartii ulfaata achi keessa dhumataa jira. Kijibdoota warra kaleessa lukaan budinii moo maali jettanii dhuftan dulloota kolkolloota jechuudha. Warra sadaqaaf dhufe isin warra sadaqaaf dhufe keessaa nama tokko. Isin Madiinaa fi Makkaa fi Dammaamiin keessa nu tashkarakkaruu dhuftanii hidhamtoota kam nu daawwachuu dhuftan isin. Moo garaa keessanii dhuftanii jirtan Suudii. Xiqquma ishii isinitti hin dhaga'amu. Nutillee dhala namaatii bar. Nutillee dhala namaati akkuma mucaan waggaa 5 baatii 9tti haati isaa deessee dhaltisan nutillee akkasuma nama dhalate keessaa tokko. Warra kaleessa nutiin kun bar warra kaleessa maskiida isinitti ijaaraa ture bar. Warra kaleessa beeta kiristaana ijaaraa ture bar. Warra kaleessa charchii ijaaraa ture bar. Warra kaleessa buqqaatota dhaabaa ture bar nuti. Keessaaf keessattuu abbootiin keenya haadholiin keenya gadi ba'aatii. Ijoollee kana nurraa fixaa jedhaa nuna saqaayyee ina mana hidhaa keessatti. Ina saqaayyee ina ijoollee keenya kalaas haadhumatanii.
Ijoolleen Yamanii keessa gubatte sun afuura fudhattee beeka. Otoo lubbuun jiranii tasaqaayya'urra du'anii biyyee ta'uu wayya. Abbootiin silaa kaleessa bar warra maatiin keenya bar warra qorqorroo hin qabnetti nuti warra qorqorroo ijaare keessaa nama tokkoo bar. Warra horii hin qabne keessaa nama horii hin qabnetti nama bite keessaa nama tokkoo bar. Ani gaaffii nama biraarraa hin qabu. Abbootii keenya irraa gaaffii qabaani. Maaliif otoo warri biyya keessa jiran hilmi kiyya mana hidhaa jira. Na jalaa tasaqaayya'aa jira. Jedhee uummanni hiriira biyya keessatti ba'e dhibbaan dhibbatti na amana. Uummanni ba'ee jennaan daa'ima waggaa 5 bar uummanni gadi yaa'ee jennaan bar mootummaan gadi ba'ee dubbatee bar. Kanaafuu isini gaafa nuti birrii qabnu nu jaalataa. Dhugaa jirtu walitti himna. Gaafa nuti birrii qabnu nu jaalataa. Gaafa nuti rakkanne nurraa baqataa. Ani amma nama biraatiin jedhaan jiru. Warra keenyaan jedhaa jira. Warra haadhaaf abbaatti dubbadha malee amma mootummaan jedhamullee hin jiru beetanii namni nuu dhaqqabullee hin jiru. Kan nuu dhaqqabu rabbii tokkicha qofa. Maal godha mootummaan Itoophiyaa haatiif abbaan keenyaa galanii nyaatanii rafaa jiranii bar. Isaanuu nyaatanii rafaa jiran haatiif abbaan keenyaa jechuudha. Ani nama biraan komadhu walla. Maaliif akkan hin komanne beekanii? Ka haadharra namatti aanu hin jiru waan ta'eef. Ka haadha ofiirra namatti aanu hin jiru waan ta'eef. Isin bar warra kaleessa hidhamtoonni siyaasaa nu jalaa hidhame jedhee hiriira yaa'aa ture keessaa nama tokkoo bar isin. Isin nama tokkoo bar Itoophiyaa keessa warri jiraatu uummanni Oromoof hin jettu kun jechuudha. Uummata kijibaaf yaatan marti keessanu. Ilmaan keessan kan gudeeda keessan keessaa bahe haati keessan baatii 9 garaatti nu baattee kadhalte bar nuti mana hidhaa keessa dhumataa jirti ijoolleen keenya. Jaarraa 21 keessatti dhiiga haqqisaa jiran. Minaanii miti. Kan nyaataatti isin dhibee amma immoo dhiiga haqqisaa jiran. Abbootiin keenyaa nuun dubbannee duuba mootummaa maaltu galche meenatti himaa. Isaanuu gadi yaa'anii dubbanne abbootii maaltu galche. Aslan bar mootummaan Itoophiyaa karaa ittiin uummata keenya fixuu barbaadamu akkam. Sanyii nu duguuguu barbaadamu akkam. Kanaafuu rakkoo keenya kan itti mannu rabbii tokkicha qofa. Amma dhala namaarraa waan Oromoo jedhamtu irraallee nuti abdii kunnee jirra beetanii. Abbootii keenya irraallee abdii kunnee jirra. Duunullee jiraannullee kan nu gargaaru rabbii tokkicha qofa. Isin bu'aa nuun qabda waggaa tokko guutuu isinitti iyyataa turre olomaayii warri jedhamtanillee warri sheekolii jedhamtanillee warri abbootii gadaa jedhamtanillee waggaa 3 guutuu isinitti iyyataa turre bara 2019 koronaa ture. Ijoolleen keenya sa'aatii isaanii irraa kaasanii tasaqaayyaa jiran. Badii tokkoon balleessine nuti hannee biyyaan baane nama ajjeesnee biyyaan baane bar warra kaleessa biyya keessatti helikoophtarii hateeyyuu bar dhiifama gootanii fi baastanii bar mana hidhaati. Nuti ilmaan miskiinaatii bar rakkoo biyyaa nu baase malee jaalannee biyyaan baane. Jaalannee biyyaan baane amma dhugaa jirtu walitti himna jechuudha. Ani nama biraarraa gaaffii hin qabu abbootii kiyyarraa abbaa kiyyarraa gaaffii qabaani. Abbaa kiyyatti immoo dubbachuuf mirga qaban fakkaate. Haadha kiyyatti illee dubbachuuf mirga qaban fakkaate. Mirga guutuu waan qabuuf nama biraan arrabsu anarra. Warra kiyya arrabsuuf deema. Qorqorroo isinitti ijaarree jirra. Mana isinitti binnee jirra. Lafa isinitti binnee jirra. Rakkoo isinirraa qaba malee rakkoo nama biraarraa hin qabu anarra. Warra zim jedheetuma nyaateetuma udaanee bulu. Abbootiin keenya akkas taatanii jirtan. Kaleessa gaafa ilmaan keessan biyyattii sanaaf warra eegdan nuti ilmaan keessanii miti. Uummanni miileenaan gadi ba'ee dhumataa ture miti. Nuufoo gadi nuu baatanii sagalee nuuf taatan nutiin kun nama ajjeesnee biyyaan baanee bar. Hannee biyyaan baanee bar. Biyya jeeqnee biyyaan baanee bar. Ashabbaarii isin jedhamtan sanallee miti. Rakkootu biyyaa nu baase. Ka barahaa keessatti ka tasaqaayyaanii as seenan hanqatee ammallee ijoolleen keenya mana hidhaa keessa dhumataa jiran. Haa caalu jennaan haa baasu jedhan. Badiin keenya maal balleessinee jedhaa baran. Ijoolleen hidhamtoonni Suudi Arabiyaa badiin isaanii maalinni? Akkasiin sagaleen taaneef ka taasise maalinni? Yoo haati ilmoo deesseef kan hin rifanne ta'e, abbaan ilmoo dhalcheef kan hin rifanne yoo ta'e, jaarraa kana keessa jirra yoo ta'e, dabdaabbee barreessaatii nuuf galchaa mana hidhaa keessatti waan nuuf fixani. Dabdaabbee nuu barreessaatii mana hidhaa keessatti nuuf galchaa. Kalaas mana hidhaa keessatti tasaqaayya'urra abiddaan nu gubanii dhumachuu wayya.
yookaan immoo summii nu nyaachisaa bakka. Erga jiraa keenya bu'aan buusni ta'e isin gaafuma nuti duune nama du'a qofa maxxanfatuuf ummataa cabcaabii isin bar warra kaleessa mucaa waggaa 5 du'e jedhee bar profaayilii godhataa ture keessaa nama tokko barisin eenyummaa isaa kan hin beekne nuti bar dhiiga keessanii nuti bar dhiiga keessanii bar isinirraa cinnee bar afaan tokko dubbannaa bar amantiitu walitti nu fidaa tokko bar yaa ummata kijibaa marti keessanuu kijibaaf yaatan warina artan follow keessan narraa kaafadhaan barbaadu ani follow keessan aslan oromummaa waliin waliin galuun barbaadu yu aslan sidii garee erga afaan oromoo dubbatanii ka du'uu ta'e adda kiyya du'uu naa wayya isin walitti madhee du'uurra adda kiyya du'uu naa wayya khalaas nagaa follow keessan narraa kaafadhaa wanti isin bu'aa isin naa qabdan tokko hin jiru jechuudha. maan naa gootan FB kiyya jala kateessaniif keessaaf keessattuu ijoolleen profaayilii mucaa waggaa 5 godhatan sun yaana jala profaayilii wanna follow keessan narraa kaafadha otoo ka danda'u ta'e of jalaa isin yaasa mara keessanuu bu'aa tokko naan qabdan uummata kijibaa isin ijoolleen keenya dhiigaa qisaa jiran maneedhaa keessatti bakka isin hin galchine keessa galtanii barisin uummata bakka isin hin galchine keessa galtanii xiqquma isinitti hin dhaga'amu nuti baatii 9 hin dhalanne qabeenya biyyaa miti bar kan nuti balleessinee biyyaa baani rakkootu biyyaa nu baasee bar nuti ijoolleen biyyoota arabaa keessa jiraannu bar nuti ijoolleen biyyoota arabaa keessa jiraannu guyyaa tokko uffata bitannaa suufii bitannaa warqii bitannaa jennu bar haadha keenyaaf mana ijaarraa oolota binnaa ro'oota binnaa binnaa oolota binnaa jenna malee guyyaa tokko uffannee nyaannee bullan jennu nuti kaleessa barri gaafa buqqaatonni Somaalee irraa buqqa'e bar namni gargaarsa irra guddaa guure bar ijoollee Suudi Arabiyaati gaafa isin miidiyaa gad dhaabbattan barga bakka miidiyaa isinii dhaabbatee ka bimbirrii walitti isinii qabaa ture bar ijoollee kana mee badiin keenya maalinni maal balleessine nuti maal isin gooni wanti isin sagalee nuuf ta'uu diddan moo duuti keenya duutuma tisiisnillee bar kabajaa qabdi tisiisnillee kabajaa qabdi nuti kaleessa warra beela'etti nyaachisne warra uffata hin qabne nuuf wisne nuti kaleessa rakkataan gargaarre maskiidan ijaarre nuti bar otoo hannu otoo shaarmudnu otoo kadhannuutii miti bakka dalagaatii nu guuranii maneedhaan nu guuran rakkoo biraan qabnu waraqaa waan hin qabneef jireenya biyya sanii jiraachuu waraqaa biyya sanii waan hin qabneef malee badii biraa ka dalagan hin qaban ijoolleen kun warra oo ta'e warri keenya warra nurraa du'e beekanii otoo haadhaaf abbaa ka qabnu ta'e namni haadhaaf abbaa qabu haadhaaf abbaan otoo kan nurra jiru ta'e jechuu haadhaadhaaf abbaan nurra hin jirani haatiif abbaan otoo kan nurra jiraatan ta'e hanga kana maneedhaa keessatti rakkannu injiran kaatiif abbaan keenya qaata dhumatani maal godha du'aa ka du'e barbeeka du'aa namarra taa'utu rakko otoo har'a haati tokko gadi baatee ilma kiyyatu mana hidhaa na jalaa jira na jalaa rakkataa jira jettee gabbaatee iyyite martuu gabbayee waliin hiriira oromoo jechuun warra hanga tokko gadi ba'ee dubbatutti warra taa'ee martuu ija keessa taa'ee wallaalu keessaa tokko arramaa miti arratoo waan feetan na roobsitanii wanti na dhagaamu tokko hin jiru wantu natti hin dhagaamu maaliifi na arrabsitanii na eebbistanii bu'aa tokko naaf hin qabdan aslan fooloo na gootanii na jala teessan na jala yaa
Bakka bu'aa tokko waan naan qabneef jechuudha. Haatiif abbaan kiyyaa bu'aa naan qabne isin maan naa gootan na jala teessanii. Bakka marti keessanuu haatiif abbaa warri Itoophiyaa keessa jirtan jechuudha. Waraqaa farramsiifadhaati galchaa haa nu fixanii mana hidhaa keessatti. Dhumataa jirraa miti. Yeruma tokkotti hanga tokko keessaa ta'u du'ee tokko mana hidhaa keessa taa'ee boo'u martuu bakka tokkotti du'ee akkuma ijoollee Yamanii abidda gubatee haatiif abbaan otoo hin dubbatiin zim jedhe san. Akkasumatti waraqaa barreeffadhaati galchaa sagalee nuu ta'uu hin dandeessanii miti farramaati galchaa. Amma isin bar wambadeedha hin barbaadnu akkasii bar anaa miti kana ka jedhe maatiitu jedhe. Otoo maatiin ijoollee isaatiif kabajaa qabu ta'e otoo maatiin ka ijoollee isaatiif kabajaa ta'u qabu ta'e ijoolleen keenya waggaa 3 guutuu mana hidhaa keessatti hin dhumattu. Waggaa 3 ka maalitti arfaffaanuu dhufaara. Waa'ee dhamtoota Suudii bar waggaa 3 guutuu irraa haasa'aarra. Kanaafuu waraqaa farramadhaati galfadhaa. Gaafsan affeeltanii nyaatanii. Qixxuma ilmoo ofii affeelanii nyaataniiti bar kuni waan biraa hiikaa biraan qabu. Silaa gabbaatanii dubbattanii bakka kijibaa ooltanii otoo har'a biyya keessatti wannoon tokko artistiin tokko hidhame too jedhanii yookaan dhaaba siyaasaa keessaa tokko hidhame too jedhanii marti keeyyuu qamisii urgufattee fiigda haatiif abbaan illee. Ilmi kee mana hidhaa keessatti du'a mana hidhaa keessatti dhiiga haqqisa intalli kee mana hidhaa keessatti duutii isin galtaniituma nyaata nyaattanii raftan. Haadhaaf abbaa akkana argitanii beektanii isin. Duuba ka haatiif abbaan keenya nuun rifatiin eenyutu nuuf rifata. Ka haatiif abbaa mee Itoophiyaa san keessa ijoollee mana hidhaa keessa jirtu kun obboleessa hin qabnu nuti. Obboleettii hin qabnu nuti. Obboleettii barsiisnee bar nuti warra digirii isinitti godhe keessaa nama tokko bar. Ofii keenya akka shaamaatti baqaa bar isin jiraachisaa turre bar. Yerootu lafaan nama dha'a malee. Waraqaa barreeffadhaa galfadhaa laa kullaal. Waraqaa barreeffadhaati. Ijoollee kana nurraa fixaa wambadeedha waa tokko bu'aa nuuf hin qabanii hanga tokkoon achi keessatti dhiiga haqqisaa dhumatan waraqaa barreeffadhaati galfadhaa summii nyaachisanii haa fixanii. Silaa bu'aan qabdanii. Abbootii gadaatii fi olomaayii fi sheekolii warra jedhan isaan qaatan hin jiran iyyoo silan biyya keessayyuu. Isaan hin jiran isaan uummata Itoophiyaa keessa uummata Itoophiyaa ka Oromoo ka mana hidhaa dhumataa jiru isaan hin argan isaan. Ka biyya keessatti biyya Magriibiitti du'e fa'a isaaniif fa'a argan isaan. Isaaniin argitan waan ta'eef kan keessan haasaa dhiisnee jirra. Dhiisne kan keessan haasaa. Abbootii keenyatti waa himataa irra malee kan keessan warra shookalii abbootii gadaa qeesii isiniin sin dhiisnee jirra. Isin Itoophiyaa keessatti warra uummata dhumataa jiru uummata Itoophiyaa keessa dhumataaru isiniin argitan. Warra ijji keessan isiniin argu isiniin isaaniini. Isiniin kan sin argu warra Magriibiitti du'e warra biyyoota maal qabalta walla warra biyya biraatti du'e isaaniin argan malee olomaayiin keenya sheekoliin keenya nama biraan argitan isin arginee baram gaafa rakkoon tokko dhufe ijoollee biyya Arabaa jirtutti nuuyya ijoollee Suudiitti nuuyya ijoollee Masriitti nuuyya Beerutitti nuuyya Kuweetitti nuuyya Dubaayitti nuuyya akkas jettan gaafa rakkoon dhuftee marti keessan afaan keessan ziippiin cufattanii gurri keessan isin dhaga'u. Kanaafu ijoollee ilmaan keessantu sin jalaa dhumate moo akkam Magriibii keessatti ilma keessantu sin jalaa du'e moo akkam akkami gadi yaatanii profaayilii godhatu diddan akkamitti waa'ee isaa 24 waa'ee isaa haasa'uu diddan nutoo lubbuu namaatii miti lubbuu tisiisaa qabannee deemna tisiisnu kabajaa qabdi moo akkam bar kan na dhibu bararaan gadi buustanii qixxee caammaa keessaniitiin lubbuu namaa kalaaltanii nama dhibaa bar. Anguma biyyee irra jettanii san angasuma isinitti ulfaatu lubbuun keenya kun. Lubbuun kan keenya anguma san isinitti ulfaatu jedhaa bar. Kanaafuu waraqaa barreeffadhaatii tokko ilaal. Wambadee maal ittiin gootanii biyya galfattan? Wambadee maal ittiin gootanii biyya galfattanii miti waraqaa barreessaati. Aanu nu fixanii. Waan Itoophiyaa jedhamte guutuu waliin guuranii haa fixanii. Maal ittiin gootanii wanno galchitan gara biyyaa? Maal ittiin gootanii dubbattan waa'ee keenya? Nutiin kun bar warra biyya jeeqaa ture keessaa nama tokko bar.
nutiin kun warra masjiida gubaa ture keessaa nama tokko bar nutiin kun warra beeta kiristaana gubaa ture keessaa nama tokko bar warra qe'ee abbaa keenyaa barbadeessaa ture keessaa nama tokko bar hidhamtoonni Saa'udii akkasii bar kanaafuu maal ittiin gootanii biyya nu galfattan maal goona biyya keessa waraqaa barreeffadhaati akka yeroo hin beektanii miti biyyoota arabaa keessatti namni yoo du'e waraqaa barreessanii galchani akkas godhaati waraqaa barreeffadhaati galfadhaa haa fixanii bakka tokkotti tokko hanga dhiiga hanqisanii dhumatan waraqaa barreeffatee haa galfatu haatiif abbaan hin beektamu akkam ijoolleen keessan biyya arabaa warri jiran hin beektamu akkam warra kiyyaanillee naagaa carraan ijoollee kana dhaqqame anaanillee na dhaqqabu waan hin oolleef warra kiyyaanillee naagaa waraqaa barreessanii yeroo lafaa godhatanii erga sagalee nuuf ta'uu dadhabdanii jechuudha. Erguma sagalee nuuf ta'uu dadhabdanii waraqaa barreeffatanii galfatanii maal goonare olomaa hin gadi baanee rabbiin nuu kadhadhaa jennaa isaa waa'ee keenya dhiisanii waa'ee uummata magriibii nutti taasisan isaan hin deemtanii forofaayilii godhatanii mucaa waggaa 5 kan isaa mootummaan iyyee fi bar addunyaa guutuutu socho'ee bar kan isaanii otoo isin sagalee nuuf taatanii bar akkasumatti namni martuu nu dhaga'ee forofaayilii nu godhataa bar nuunillee akkasumatti dhaga'anii forofaayilii nu godhatan isinii galaa miti isin hin dubbanne abbootiin amantaa iyyuu hin dubbanne abbootii amantaa maaliif komadhay abbootiin haati keenya kan nu deesse baatii 9 ka garaatti nu baatte iyyuu nu hin dubbanne maaltu galchi abbootii amantaa haa طيب يلا انا جايه كنافو اسم مالي قوناسي ولي ناسوف ما بيك يا بران اللي ناقا قوياتو كان اللي تشرى لسان أكا بيكون أنا اللي ندقبو وان الإذنف ورقا يروم بريفة تلين دو ورقا والفكاتا بريفة داني ولد دفني سلا ولد دفني ريرا بغون داني متي ولد دفني سقالي نورتاون داني متي ورقا ينتا توكت adara iskriptoon ittiin barreessitanillee akka gargarsin jalaan baan barreeffadhaati martuu ka ijoolleen keessan amma maata toon qabamiin ta'anillee isinillee waraqaa barreeffadhaati lafa godhadha gaafa isaan dhumatan carraan kan keenya waan ta'eef jechuudha isaanitti aanee carraan kan keenya waan ta'eef waraqaa iskriptoo tokko irratti kararii isaallee akka gargar hin baasne maaliif waliin biyya ambaa keessa jirra waan ta'eef bakka tokkotti dhumachuu qabna wanti biraa wanti jiru tokko hin jiru jechuudha. warroonni adaraa ijoolleen keessan keessattuu warri biyyoota arabaa keessa jiran ijoolleen keessan isin waraqaa daftarallee qalamiillee faafrikaa tokko irraa bitadha daftarallee faafrikaa tokkicha keessaa baafadha bakka adda addaa deemtanii bittanii walitti nu jalaa kan dhoofe bakka tokkotti dhuma fixanii jechuudha. Wanti biraan jiru isin ka boosaniif waa'ee uummata saba biraatiif boossa waan ta'eef jechuudha. Waa'ee saba biraatiif boossan malee kan keenya gurratti gadi hin seenu. Nuti bar bootaa awwaalchaa dhabaarraa bar. Bootaa awwaalchaa mucaan sun waggaa 5tti kabajaan uummanni sun gadi guutuun gadi yaa'ee awwaalee miti isinuu bakka isaa taaziyaa ta'aa hartan moo akkam isinuu taaziyaa ta'aa feertanii bar. Nuti immoo bootaa awwaalchaa dhabaarra. Bootaa awwaalchaa dhabaa jirra nuti immoo. Aslan bar mootummaa magribii bar wannoo taa'uu sin barbaachisu bar taaziyaa taa'uun barbaachisu oromoon hin jirti moo akkama cabcaabiin warra jala deemtanii profaayilii isaa godhatanii wannoo tan harka dhooftanii isinuu hin jirtan moo akkam maal ittiin godha taaziyaa ta'a isaan isinuu ta'a taaziyaa isinuu ta'a fi taaziyaa nama dhibdanii bar otoo uummanni as jala deemtanii ashaangulliitii fi maaliin natti ol darbitan kun ijoollee hidhamtoota Suudii profaayilii godhatanii hanga sanoo addunyaan isin dhagaa isin cabcaabii saba biraatiif harka dhooftan deemtanii lagaa fi mee uummatuma magribii isa waliin maaltu walitti isin fida yoo amantii tokkicha ta'e malee maaltu walitti isin fida mee natti maa kan keenya ijoolleen mana hidhaa keessatti bar abiddi tokko too dhufee narra bu'ee haati kiyya kan na deesse baatii 9 garaatti na baattee abiddi tokko too shiirraa fi anarra illee bu'e ofirraa buustee kaatee narraa buusti malee abidda too shiirra jiru narraa buustu jechuudha. Uummataa cabcaabii deemtanii bakka maratti harka rukutuu malee amma dubbii waa'ee poolitikaati miti sinii galaa miti dubbii waa'ee lubbuuti waa'ee awwaalcha dhabu waa'ee kabajaa dhabu waa'ee sanii malee
waa'ee amma waa'ee poolitikaa isin faarsitanii sadii miti. Isinii galee. Kanaafuu warra uummata Itoophiyaa keessa jiru san jechuun warra haadhaaf abbaa keenya san adaraa akka tasaa yoo sagaleen kiyya kun kan simbira ga'u ta'e jechuudha. Silaa macheen reenfa keenya argachuun dandeessanii miti. Reenfa keenya silaa argachuun dandeessanii. Utoo waan ittiin reenfa keenya biyya gadi galfattu dhabdanii sinuu qabaatanii qabbaatanii hiriira baatamu akkam. Kanaafuu isinillee biyyumat keessa taa'aa adaraa yoo akka tasaallee eenyu akka dura duun beeknu waan ta'e waraqaa barreessaatii lafa nuukaa. Marti keessanuu deemaatiin baasii galfadha hin baasiin kamaaniitii miti isaanuma kenna. Bakka waraqaa karaadhuma tokkoon jechuu barreessaati. Wanti biraan jiru sanuma bar wanti jiru wanti biraa wanti jiru wanti nuti amma dubbannu hin jiru beektaa waggaa 3 guutuu iyyinee qoonqoon nu dho'e amma waraqaa barreessaati ammallee irra deddeebi'een sinitti immoo waraqaa barreessaati lafa kaa'a. Waraqaa barreeffadhaati warri ijoollee biyyoota arabaa keessaa qabdan keessaaf keessattuu warri Suudii keessaa ijoollee qabdan waraqaa barreeffadhaati lafa godhadha. Waraqaa barreeffadhaati lafa godhadha. Nurraa fixaayi uummanni kuni biyyattillee biyya jeeqee ba'ee maskiida diigee ba'ee beeta kiristaana jigsee ba'ee akkas jedhaati waraqaa barreeffadhaati galfadha. Achiin booddee rakkoon hin jiru yoo ajjeesullee ta'e barooma nu ajjeesani maadhuma taarraami ammayyuu dhuma taarra mookkam ammayyuu dhuma taarra waan ta'eef barreessaati nu galcha. Isinii gala isaan gaafa isaan dhumatanii kaan carraan kan ittaanu nu jechuudha. Kana godhuun dandeessanii kan waan kaan godhuu silaan dandeessanii waraquma sanallee barreessitanii yoo nu galchitanoo duuma keenya sanuu akkaatumatti duunu sanuu yoo nurraa gabaabsitanoo hanga maneedhaa keessatti dhukkubsannee laamshomnee akka hanga duunu yeruma tokko bakka jedhaniituma du'anii beektanii. Kanaafuu jedhanii du'uu wayya malee laamshaanii ciccitanii maneedhaa keessa duurra laamshofneetuma akkanumatti summiidhuma nu nyaachisanii hanga wannoo godhan bara otoo si waraqaa barreessitanii achi nu galchitanii jechuudha. Gaafuma qabanii maneedhaatti nu galchan san gaafuma san qoricha waliin nyaata nu nyaachisanii nuti illee jalaa duuna ka dhufulleen du'a akkasitti qallaali ture maqaan illee isin hin badu beektanii amma. Maqaan illee isin hin badu akkasitti waan qallaali ture maqaan isin badu. Mootummaa Itoophiyaa illee maqaan hin badu uummata Itoophiyaa illee maqaan hin badu warri illee nagaan taaziyaa taatan jechuudha. Maqaa nagaa walitti dhuftanii miiliyoonaan as keessa jirra moo akkam bakka tokkotti iddoon kun waan bareedaa bakka tokko dhuftanii taaziyaa teessanii. Iddoon namni martuu walitti dhufee rabbi rahmataa godhuuf jedha martuu kan ilmoon jalaa du'e illee nagaa wal gaafataa rabbi rahmataa godhu kan keelleen du'e kan koolleen du'e akkasitti walii rahmata waliin kadhattanii wal bira tartan jechuudha. Silaa bu'aa tokko nuu buusuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Isin bu'aa tokko nuu buusu abbootiin amantaa bu'aa nuu buusanii haati keenya bu'aa nuu buustu abbaan keenya bu'aa nuu buusu obboleeyyan keenya bu'aa nuu buustan. Wanti biraan jiru jechuudha. Amma wanti guddaan jiru kana qofa. Kana qofa amma wanti jiru jechuudha. Bakka mootummaan Itoophiyaa illee waraqaa isin firmaadhuma farramtanii galchuu qofa. Nurraa fixaa jettanii waraqaa farramtanii galchitanii achiin booddee inni baasee asittiin ergataa yeroo qabanii ol seensisanii tonta saqaayyeen afaanuma nagaan hidhamanii achuma keessatti hajjeefama duunaa jechuudha. Achiin booddee akka kunoo gadda ijoollee Masrii keewwannoo keessatti Yamanii keessatti duute san akkasii boolla tokkotti walitti qabanii ciblan godhanii bakka tokko nu awwaalan jechuudha. Kanaafuu galatoomaa maalumaafuu abbootiin amantiillee abbootiin keenyallee galata guddaa nurraa qabdan gaafa nuti dhumanne taaziyaa teessanii marti keessanuu gadi yaatanii jechuudha. Marti keessanuu gabbaatanii taaziyaa teessan. Kana caalaa haasa'uun barbaadu. Ani gama kiyyaan dhaamsa kiyya dabarfadhee jira. Yoon du'ellee wanti na aarsu tokko hin jiru jechuudha. Wanti na aarsu tokko hin jiru. Maaliif dhaamsa kiyya dabarfadhee jira waan ta'eef. Yoon akka tasaallee yoon du'e akkas jetteetti jedhan. Sidii galee. Wanti biraan jiru. Maa kama maneedhaa keessa jiru kun bar haadhaaf abbaan qabu bar. Nuti waan badee bar warri maneedhaa keessa jiru kun warri Suudi Arabiyaa keessa jiraatu akka jirutti waan badee ilmaan ashabbaariiti. Akkasuma ashabbaarii ettasan akkasi. Warra biyya jeeqaa ture keessa nama tokko waan ta'eef ooluun illee gallullee teenyullee bu'aas hin qabnu maaliif duraanillee biyya diignee
xiyyaara keessanii nu ergitan mokkam nuti baraan hin dhufne bar xiyyaara keessanii nu ergitan mokkam duullee jechuudha. Haatiif abbaan keenya nu barbaadanii bannuun mana isaanii irra gubnee baane mokkam. Mana isaanii irra gubnee baane waan ta'eef mootummaa dhiisaati haatiif abbaan keenya nu barbaadan. Kanaafuu galatoomaa maalumaafu. Dhaamsa kiyya kana biraan nuugaa kanuma ani amma waan biraa dubbatu hin dhufne sagalee nuuf ta'a jechuun hin dhufne waraqaa farramanii nuuf galchanii taraa eeggataa jirra waan ta'eef nuti illee isaanitti taannee waan duuf deemnuuf waraqaa mana hidhaa san keessatti saqaayyoo irra sana kanuma wayya jechuudha. Mana hidhaa keessa rakkannee boonyee nu bira dhaabbadhaa jechuurra isiniin illee maqaan isin badee mataan isin dhukkubuurra waraqaa san barreessanii akka nuuf galchan garuma hin baasitti jechuudha. Isinii galee yeruma qabdanii ol seensitan san bishaan waliin illee taate nyaata waliin illee kubusii tokko tokko wayi kennu oolanii kubusuma san waliin makanii walumatti hojjetanii nuufaa kennanii nyaannee dhubanna jechuudha marti keenya. Amma bar sagalee nuuf ta'a jennee waggaa 3 guutuu isinitti iyyaa turre. Wannoon jiru kanuma qofa. Furmaanni jiru kanuma qofa waan ta'eef. Qabeenya keessan gubnee biyyaa baane waan ta'eef. Qabeenya keessan waan gubnee biyyaa baaneef bar nama ajjeesnee biyyaa baane bar namni nama ajjeese immoo du'uu qaba waan ta'eef wanti biraan jiru jechuudha. Kanaafuu mee galatoomaa marti keessanu. Amma sagalee nuuf ta'a jechuuf hin dhufne ani. Dhaamsa kiyya kanuma dabarfachuuf dhufe. Maaliif warri kiyyallee achuma naa dhagaa waan ta'eef haa akkas jettee ture yoo du'e illee sagalee kiyya kana dhaggeeffatan waan ta'eef jechuudha. Isinii galee. Kanaafuu guddaa galatooma. Galatoomaa maalumaafu. Nagaan tura akkasiniin hin jenne warra du'aaf tikkeettii kutatee jiru keessaa nama tokko waan ta'eef namni du'uuf deemu immoo tikkeettii kutatee namni jiru tokko immoo namni tikkeettii du'aa harka qabatee taa'u tokko immoo guyyaa du'aa isaa eeggata malee nagaa isinitti hin dhaammatu waan ta'eef anillee nagaa isin dhaammachuu hin barbaadu. Dhaamsi kiyya kadhumaan mallee waraqaa farramaati nuuf galchaa jechuu barbaadaan mallee dhaamsi kiyya kanuma nagaan tura isin. Isin warri biyya biraa keessa jirtan nagaan tura. Nuti immoo warri Suudi Arabiyaa keessa warri jiran nuti tikkeettii du'aa harkatti baannee deemna waan ta'eef nagaa isin dhaammachuuf nuuf hin ta'u. Tikkeettii kutannee taa'aa jirra waan ta'eef guyyaa du'aa ofirratti eeggataa jirra waan ta'eef. Namni du'aaf deemu immoo tikkeettii kutatee namni taa'u tokko waa'ee du'a isaa yaada malee isinitti nagaa isin dhaammachuuf barbaachisu jechuudha. Kanaafuu mara keenyaafuu rabbi jira. Abdiin keenya rabbii tokkicha qofa waan ta'eef.